Ashama kabaja wadaawwattoota ta'a waliif TV irraa yeroo daawwitii irraa geenyedha kan nuti jirru. Egaa daawwitii keessatti kan of ilaalan seenaa ofii sirboota irraa akkasumas qubee irratti ani bakka hin jira jenne kan keessatti of ilaalluudha jechuudha. Kanaaf nutis gaafilee bashannansiisoo bohaarsoo aadaa seenaa irraa akkasumas qubee chaalenjii keenyaan dabaallee daawwitii har'aa gama keessan hingahuun qophiitti jirra qophoofnee barnaamas hambisaa waliin sosochoonni namoota yeroo fi guyyaa walitti nu fidan waliin yeroo gaarii turtii bareedaa hin taasisna jennee hin abdanna haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin yoo turtan waa hin hubattu jennee abdanna haga xumuraatti eessayyuu deeminaa filannoon keessaa waliif TV qophii daawwitii haa ta'u Andaraartuu Nagaashee faana bu'a. Tole galatoomii maqaan Maamar Rashad maqaan koo Abdiisaa Mardaasaa jedhama. Ishi galatooma maqaa koo Najiib Abbaa Nagaan jedhama. Amaanu'eel Moroota. Darajjee Tasfee. Walaloo wayinsii jedha maaliif akka jedhame natti himta. Boolee dur qamadii magarsa amma lophilaat irra marsee gadi bu'ee sa'a abbaa qabu du'e. Abbaa isaatti deebi'e jechuudha. Qamadii magarsa taanan amma lophilaat irra marsa taanan jijjiirama. Saani abbaa qabu du'e iddoo jedhutaan barbaade hiikas. Sa'a abbaa qabu du'e. Maal ta'ee du'e saani abbaa qabu. Gaafii cimaadha. Dhukkuffateeti. Uffatee du'e. Akka keetti. Akka kootti dhukkuffatee du'e wayii wanta tokko bakka. Waan kana kan jedhe Oromoota naannoo Gullalleeti. Oromoota naannoo abbaatirraa du'e. Naannoon sun dur kan abbaa naannoon sun dur kana Oromoo ture amma immoo irraa du'e jechuudha. Sirreeffadhu. Naannoon sun dur kan Oromoota Gullalleetu jedhe waan kana jechuudha. naannoon sun dur kan keenya irraa du'e. Irraa akka jechuudha. Sa'a abbaa qabu du'e garuu maal ta'ee du'e? Maal ta'ee du'e yookiin dhaamee yookiin saamame. Rukutamee yookiin saamamee saani abbaa qabu. Akkasitti. Walaloo uummanni Oromoo quuqama keessa taa'ee haariif xiqii keessa taa'ee walaleesse jechuudha. Boolee dur qamadii magarsaa amma lophilaat irra marsee gadi bu'ee sa'a abbaa qabu du'e. Boolee dur qamadii magarsaa amma lophilaat irra marsee gadi bu'ee sa'a abbaa qabu du'e jedhan Oromoonni naannoo Gullallee sababa maaliitiin jedhan saani abbaa qabu immoo maal ta'ee du'e? Maal nu akeekkachiisa yookaan maal nutti hima? Walaloon kun maal qaba? Walaloon kun akkan yaadutti waan akkumaatti dubbatti irraan gaafan ilaalu boolee dur qamadii magarsaa amma lophinaatu irra marsaa irra marsee sa'a abbaa qabu du'e jechuun lafti booleen yookaan Finfinneemti guutummaan kan Oromoo ta'uun ishee shakkii tokko hin qabu. Waan shakkii qabu miti. Waan shakkii qabu miti. Waan jiruudha. Iyyee itti dabalee saawwa abbaa qabu. Maal ta'ee du'e saani abbaa qabu? Saawwa abbaa qabu kanatti jettu saawwi egaa waan dheedu dhabe waan irraa fayyadamu dhabe eeti kan inni du'u ongeen yeroo darbe akkuma biyya iddoo garaagaraa weeraraa ture as biyya keenya amma jiraannu kanarratti yoo an boolee fakkaati jettu kanatti akkuma jedhamu qabeenyi yookaan kan uummataa kan ta'ee kan jiru lafti Oromoo harkaan jiru Oromoo harkaa fuudhame lafa manni garaagaraa irratti ijaaramee kan jiruuni horiin yookaan loowwan inni qabuuni waan dheedu kan waan irraa fayyadamee jiraatu waan dhabee fi du'aa jira. Kanatti saani abbaa qabu. Saawwi anni abbaa qabu du'e. Guddaa galatoomii deebinaa deebistee. Ishi galatoomii ati. Muuziqaa sana ammallee maqaa isaa yaadachuu hin dandeenye durba qamadii biqilaa amma xiyyaara gulufa jechuu garuu hin beekna dhugaadha dur qamadii faca'aa ture. Amma immoo xiyyaarumatu irra gulufaa ture. Muuziqaa sana amma maqaa isaallee yaadachuu hin dandeenye. Maaliif saani abbaa qabu maal ta'ee du'e? Saani abbaa qabu tarii Ormati jedhee ta'e Ormata ajjeessa ta'e hin barbaadu.
kana kan jedhan gaar kallattii si kaa'u fi Oromoota naannoo Oromoota Finfinnee jiraataa turan keessumaa naannoo Gullallee warra jiraataa turanitu haariif xiqqii keessa taa'anii waan isaanitti dhagaame walaloo kanaan kaawwatan. Boolee dur qamadii magarsaa amma lophalaat irra marsee gadi bu'ee sa'a abbaa qabu du'ee jedhan. Maalirraa ka'anii jedhan sitti fakkaata? Dure naannoo sanatti Oromoon ni jiraata ture natti fakkaata. Natti dhaga'amutti Oromoon ni jira. Saani sunis kan du'e kan Oromooti. Maal ta'ee du'e? Kan akka itti ajjeefame egaa saba biraa ajjeesuus hin danda'a. Namoota iddoo biraarraa maxxantoonnis argamuu ni danda'a. Kanaaf saani kan du'e kun kan Oromooti natti fakkaata. Egaa ilaalcha biraa keessa galuu ta'a natti fakkaata. Boolee dur qamadii magarsaa amma lophalaat irra marsee gadi bu'ee sa'a abbaa qabu du'ee jedhan. Oromoon yeroo sana naannoo Gullallee jiraataa turan Quuqamaa fi Haarii keessa taa'anii walaloo kana jedhan uummanni jiraattonni naannoo sana jechuudha. Sababa maaliitiin jedhanii isaanii abbaa qabu immoo maal ta'ee du'e? Sababa uummanni Oromoo naannoo sana jiru buqqa'ee bakka sana immoo namni biraa irra dhaaleedhaaf warri horee sun irraa ari'atame Oromatu irra jira waan ta'eedhaaf jedhudha. Sababa sanaatiin. Itti dhiyaattee jirta. Mee kan masaa kana gabbisi. Yeroo sana lafti kan uummata Oromoo ture yeroo sana qamadii magarsa ture. Amma immoo lophalaat irra marsa. Qote bulaatutti jiraata ture. Har'a garuu nama biraatutti jiraata. Saani abbaa qabutu du'e. Dhugumatti immoo saawwan hedduutu du'e naannoo sanatti yeroo sana. Sababa maaliitiin du'an? uummata kun irraa buqqa'ee jechuudha. Uummanni Oromoo irraa buqqa'ee amma immoo saba biraatu itti tajaajilamaa jira jechuudha. Sana godaan sarratti immoo horiin kun immoo maal inni jechuun egaa yeroo sana qamadee egaa biqilchee amma immoo lophalaat irraa marsa jennaan lafti sun hin biqilchu jechuudha. Kanaaf saawwan kun sababa maaliitiin du'anaa jennu? Baqinsaan. Abbaan biraa dhufee abbaa irratti ta'eedhaaf. Abbaa irratti ta'e. Egaa bakki duraan qamadii biqilu suni lophilaan gaafa irra dirreeniin saasaaf hojjetamu margi sun hin badaa jechuudha. Sana jechuun loowwan dheedan hin qaban. Waan dheedan qaban. Qote bulaan godaanii jechaadha. Lafti irraa du'uu jechaadha. Kanaaf Oromoonni yeroo sana naannoo Gullallee jiraatan haarii fi xiqqii guddaa keessa taa'anii waan isaan itti dhagaameef waan isaan irratti ta'aa jiru haala kanaan ibsatanii jechuudha. Tole galatoomii qubee afaan Oromoo baratte? Qubee ani dhaloota qubeetii jedha. Ani dhaloota qubeetii jedha. Ani dhaloo yaa. Mee jecha tokko sitti hima naa qubeessita. Maal jettee barreessita? Hiriyummaa jedhii barreessita. Akka hiriyummaa dhammaati barreessite waan hanqate wanti dabalame qabate sirriidha jettaa? Sirriidha. Yaadda. Fuula kee ibsita. Namoonni amantee miti sirriidha. Hiriyummaan akkaataa amma qubeessite kanatti sirriidha. Tole. Tokko biraa afaanatti. Qubee tokko eessatti hambiste? Gidduu keessatti. Kanaafuu ta'e. Bakka kamitti? U tokko asirratti hambise. Raa biratti u tokkotti si dabalu. Lama gaaf ta'uu sirriidha jechuudha. Tole galatoomii afaan Oromoo baratte? Afaan Oromoo eeyyee nan baradha. Kanaafuu afaan Oromoo katabuun dadhabdu jechuudha. Rakkoon qabu nan barreessa. Tole jecha baay'ee salphaan si barreessisiisa. Kanaaf naa barreessita. Rakkoon qabu. Tole hiriyummaa jedhee naa barreessi. Hiriyummaa. Kanaafuu akka seera
qubeetti hiriyummaa ati barreessite abdiin akka barreessatti sirriidha jechuudha. Abdii sana kee sirriidha. Jedheetammaa Waan nambistee qabda. sirriidha waan nambise dogoggora qubeessaatti waan dabaluu danda'an fakkaata. Fakkiin kee dogoggoree moo sirriimaan barreessiste? Keessi kee maal siin jedhaa? Keessi koo hirruu qaba lafa isaa wallaalee malee hirriin akka qabu beeka. Keessi kee akka qubeen kuni hanqate sitti magaaru bakka isaa siin galle. Bakka isaa naa galuu dideeyyee. Siin galle taanaan dhiisu waaqa. Gaaffii kiyya san lammaffaadhaanii qubee afaan Oromoon baratte. Afaan Oromoo baradheera. Tole. Hiriyummaa jettee naa barreessita. Sirriidha. Hiriyummaa. Hiriyummaa. Hiriyummaa jedhee barreessa. Hiriyummaa. Hiriyummaa jechuun gaafa namni lama hiriyaa ta'u hiriyummaadha miti hiriyummaa seeru san barreessitee. Ishee Barreessitee? barreesse. Sirriidha. Sirriidha. Hiriyummaan haala kanaan katabamaa jira. Eeyyee. Shakkiin qaba. Shakkii maaliin qaba? Seeraan barreesse. Tole gaaffii kiyya sadaffaadhaani afaan Oromoodhaan baratte. Eeyyee. Dhaloota qubeetti jechuudha. Eeyyee. Tole dhaloota qubeetti jettaniirtu mee jecha tokko tokko naa barreessitu qubee eegdanii. Hiriyummaa jettee qubee eegdee hiriyummaa haala kanaan barreeffamaa. Hiriyummaa. Hambistee? Keessi kee maal siin jedha? Hambisteedha moo sirriidha jedhama? Sirriidhuma jedha. Sirriidha jedha. Asumaan itti hafuuf miti? Yaan garuu jabaachuun qabu. Akka ofii kee jettutti barreessita. Ati maal jette yeroo jettu? Kanuma ta'a. Hiriyummaa kan jedhu kana. Kanuma ta'a. Inni kana barreesse. Sirriidha kan isaa. Hiriyummaa. Hiriyummaa. Sirriidha. Sirriidha. Kan kee fana garaagarummaa qubee qaba. Qabee. Garuu kan isaa sirriidha. 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 Ati immoo kan isaa laaliif. Inni immoo kana barreesse. Yaan kun jabaachuun qabu. Kanaaf Jabaachuun qabu. kanaaf hiriyummaan yaan kun keessaa afaan. Iyyuu ta'uun qabu. Yaan tokko keessaa afaan qabu. Itti walii galtaa? Hiriyummaa. Dhagamma garaagarummaa keessa yaa tokko. Kan kee yaa tokko, kan isaa yaa tokko, kan kee yaa lama. Hiriyummaa jecha jedhee barreeffamu keessatti. Kanaafuu yaan tokko miti lamaa miti tokko jedhaan isatti walii galtaa? Garaagarummaan keessan bakka sana qofa. Tokko ta'a jettaa? Sirriidha. Jabaachuun qabu. Liibaan ijoollee sadii qaba. Ammayya, walisoo fi kuttaayee jechuudha. Walisoo immoo ilmaan afur qaba. Ilmaan afran walisoo sun eenyeen? Ilmaan alfaan sun gootota keessaa Afran walisoo jedhama. hin danda'us. Mee yaali? Garasuu. Garatu. Baalcaa. Baalchaa. Bakka kanumaan beeka. Ilmaan afran walisoo siif garasuu fi baalchaa lamaan isaa keessaa yaaltee jechuudha. Liibaan ilma maccaati. Liibaan ilma maccaati. Liibaan ammoo ijoollee sadii qaba. Ammayya walisoo fi kuttaa'edha. Sana keessaa walisoo immoo ilmaan afur qaba. Sana keessaa walisoo ilmaan afur qaba. Walisoo ilmaan afur qaba. Ilmaan afran walisoo qabu sun eenyeenyu maal maal? Tuulama. Tuulama. Walisoo. Walisoo. Tuulama walisoo. Kuttaa'ee. Kuttaa'ee. Hin beekne garuu yaaluma fudhatee malee hin beekne. Kuttaa'ee achi as biddeeree. Kuttaa'ee tuulamaa fi walisoo akka tilmaama. Akka tilmaama kootti na fakkaate malee Duwwaadhuma dhiisattee. hin beekne iyyee dhuguma. Liibaan ilma maccaati. Liibaan immoo ilmaan sadii qaba. Ammayya walisoo fi kuttaa'edha. Walisoo ammoo ilmaan afur qaba. Ilmaan afur walisoo qabu kun eenyu jettee yaadda?
ilmaan afur walisoo macaa. Macaa ishee macatu lamaan hin beeka. Ammas egaa Hacaaluu Hundeessaa si qabaachuu ni danda'a. Hacaaluu. Hacaaluu ilma walisoo keessaa Hacaaluu macaa. Tuulama. Sadii amma tokko tafa. Tokko naafa. Tokko immoo maaloo. Afrika. Naggasaa. Naggasaa Tafarii. Naggasaa Wagii natti fakkaata. Naggasaa Wagii. Nirraan fadheera akkas. Naggasaa Wagii, Hacaaluu Hundeessaa, Tuulamaa fi Macaadha jechuudha ilmaan walisoo afran akka jedhu. Eeyyan akkas. Wanti sirreeffatu jira? Wantan sirreessu gaa amma naaf galuu hin dandeenye miidiyaa kanattis ba'uuf addanaaf haaraadha. Kanaaf itti qophaa'ee waan hin jirreef. Garuu ammaaf kana jettee? Ammaaf kana jedheera. Liibaan ilma Macaati. Liibaan ammoo ijoollee sadii qaba. Ammayya, Walisoo fi Kuttaayee. Walisoo ammoo ilmaan afur qaba. Ilmaan Walisoo afran sun eenyeen? Yaadadhume. Ilmaan Walisoo Walisoo arfan Walisoo arfan tokko waleedha. Tokko. Ilmaan Walisoo. Ilma Walisoo keessa tokko walee. Walee Walisooti tokko Dulleelee. Dulleelee. Walee Walisoo Dulleelee. Mee yaadatu? Ammayya. Ammayya. Ammayya Walisoof Kuttaayee ilmaan Liiban. Ilmaan Liiban. Ammayyis ilmaan mataasaa qabaa, Walisoo ilmaan mataasaa qabaa, Kuttaayeenis akkasuma. Amma ilmaan Walisoo sana afran hin barbaadu. Beekuu hin dandeenye. Inni walee jedhee Dulleelee jedheera. Si aarsaa jirta afaanis si hafte. Nam beekaan harka yidi. Si yaada. Naa dhufuu hin dandeenye. Dhufuu hin dandeenye. Garuu quba qabda. Sirriitti. Qacarraa si dhufuu hin dandeenye. Ati si yaadachaa hin jirtu. Maqaa fi fidhusoo ta'e. Nam beeka ture sirriitti nam beeka ture harka yidi fagaate amma. Gaafadha. Sagaleen Booranaa yeroo jedhan dhageessee beektaa? Dhageessee yeroo hundaa. Sagaleen Booranaa kun maal maali? Eenyeen? Sagaleen Booranaa hin barree hin beeku. Sagaleen Booranaa moo? Dhageessee beektu? Dhagee hin beeku. Dhugaa? Sirba kana baay'een hordofu. Sirba baay'een hordoftu. Sirba baay'ee waan hin hordofne waa'ee sagaleen Booranaa baay'ee. Waan qabu. Kalimee tapha yeroo ijoollummaa taphatamu ganna tapha akkamitti taphatamu? Kan akkamii fa'a? Kan yeroo ijoollummaa. Kan yeroo ijoollummaa waanuma tokko tokko taphanna. Yeroo ijoollummaa keessumaa ganna manni barumsaas hin jiru boqonnaadha. Bokkaanis hin rooba ganna irra caalatti tapha ijoollummaa maal taphatte? Tapha ijoollummaa qubee kanarraa fa'aa baranna. Qubee kanarraa dhoqqeerraas taphanneerra. Maal jedhama maqaan? Taphni maqaa qabu hin jiru? Taphni maqaa waanuma argine dhoqqeerraa hojjennee taphanneessa. Mee maal fa'aa taphatte? Waanuma argine tottolchinee bakka waan akka foolatti waan wal gaafatamu. Waan wal gaggaafatamu maal fa'aa taphatte? Waan wal gaggaafatamu. Waan taphatte? Sagaleen Booranaa yeroo jedhan ni dhageessa. Sagaleen Booranaa eeyyee. Sagaleen Booranaa maal? Sagaleen Booranaa jechuun maali? Sagaleen Booranaa jechuun nan dhagaa malee hin beekne sallee adda baaseen. Mee jedhame yaali sagaleen Booranaa. Sagaleen Booranaa.
Bakka dhuguma beekne gaaffii guddaa. Kana gandeebisnee tapha yeroo ijoollummaa ganna keessumaa waqtii gannaa kana manni barnootaas cufaadha. Tapha yeroo ijoollummaa taphatamu ganna taphatamu keessa kan baay'ee toluu fi kan baay'ee taphattisa kan. Baay'ee kan hin taphadhu ganna kollee nan jaaladha kollee kan jedhamu muka boqqolloo irraa nyaatanii taphataniin nan taphadha ture. Baay'ee taphattee. Eeyyee. Bravo. Dhoqqeellee borcee bishaanillee waliin nan dhiqannee hiriyaa koo wajjini. Jallisii itti bishaan achi yaa'aa dhufu asii wayii dhoqqee. Eeyyee dhoqqeedhaan jallisee fa'aa ittiin taphataa ture. Kanaaf yeroo ijoollummaa waqtii gannaa taphatamu keessa. Eeyyee kana yaadadha. Amma hin jiru gaa. Amma hin jiru amma. Walistoonni magana bayi wali qabu. Sagalaan Booranaa yeroo jedhamu dhageessa. Eeyyee. Sagalaan Booranaa jechuun maali immoo sagalaan kun? Salgan Booranaa jechuun naannolee irraa himtiire. Naannolee salgan Booranaa afaan Oromoo keessaa natti fakkaata. Mucharee lamma mucharee. Lamaan mucharee. Sadan susumaani. Sadan susumaani. Shanan quba harkaa. Shanan quba harkaa. Jaan jabbii qaraxaa. Jaan jabbii qaraxaa. Torban naannoo saddeeqaa. Torban naannoo sanbataa. Saddeeqana dhaleenca. Saddeeqana dhaleenca. Salgan yaa'ii Booranaa. Sagalee yaa'ii Booranaa. Kanaafuu sagalee yaa'ii Booranaa isaan kanadha. Eeyyan. Tole galatoomii tapha yeroo ijoollummaa baay'ee ganna waqtii ganna ati taphattee guddatte. Taphadheera baay'een. Maal? Yeroo sanatti illee surree kanallee hidhanneen beennu. Qunxaadhumaanii akkuma argine qunxaa tatarsaa kana keenya akka yeroo hammaa gizeen gaaruu beemiti. Akkuma argine mucucoo fa'i taphatteen ture. Tabbarra bishaan gadhiifnee mucucoo of gadhiifnee dhoqqee duwwaa taanee galgala lafa fakkaannee galla. Miilli kiyyallee horii kana baay'een eegaa. Tapha kana baay'een taphadhe agaggee jennaan fa'i kan fiinnee agaggee waraanuu jennee wal waraannu fa'i jiraata. Kana keessatti galgala yeroo gallu immoo maatiin immoo na reeba. Reebaa isa kan ulee mukaa qofaayyuu miti roobii jennaan doobbii kan farditti illee jifamu isaanin reebama ture. Miila kana fa'i dhiqachuun taatea yeroo sana. Dhokadhee rafa fooxaatti maree galgala bakka raqee daaraadhaan miila wal fakkeesse. Sirbaati yeroo hundi afaan keetii weellistu maaltu? Sirba yeroo sana sirbinillee kan yeroo sanallee horii eegollee baay'inaa fi shamaabii eree biyyuu kan jedhu wayii sirba burtukaanii sirba maaliiti? Shamaabii eree biyyuu marmarii borsaa keenaa keeyyoo asaasii roobeeraa shamaabii eree biyyuu akkas natti fakkaata. Yeroo baay'ee kana fa'aa jechaa turte. Kana fa'aa jedhaan ture. Egaa wanta biraa farda gulufsiisuudha. Wanta biraa. Amma hin jiru. Amma listiroon gulufsiisaara amma. Sagalaan Booranaa gaafa jedhamu hin dhageenya miti sagalaan Booranaa. Sagalaan Booranaa kun maal? Salgan Booranaa jechuun walitti qabinsa isaanii yaa'ii. Maal isaanii? Seerota. Tole. Heera isaanii. Heera tokko. Heera argatte. Afaan. Salgan Booranaa waggaa jedhu aadaan isaanii sagal waan ta'u natti fakkaata. Ilmaan Booranaa sagal waan ta'u natti fakkaata. Waan akkasitti. Kan nama qabdu siin dhufanii. Lugdachi keessa luga. Luga? Aadaa isaaniiti seera isaaniiti ilmaan Booranaas sagal waan. Salphaatti tumaa sooftuu seera jettee jecha biraaf jette seerris isa tokko heerris isa tokko sagal keessaa lama deebi'eera isaan afaan amantii. Sagal miti. Tole isa biraa dabarru egaa kanan deebisne tapha yeroo ijoollummaa keessumaa yeroo gannaa waqtii gannaa yeroo bokkaan roobu tapha ijoollummaa sirriitti taphatte isa kami? Dhoqqee borcuu. Mucucoos taphadheera. Bishaan keessa deemu. Lolaa keessa lolaan taphachuu. Kun yeroo gannaa yeroo waqtii gannaa yeroo ijoollummaa kee kan taphatu. Sirriidha.
yeroo waqtii ganna yeroo ijoollummaa yeroo ittiin irreeffachuudhaaf illee maatii wajjin isaa ta'u hiriyoota wajjin hin teenye baay'inaan yeroo baay'ee tapha utaalchoo kan jedhamu jira qiraaca'anii tapha sana keessa isa keessas eebboo jimijimiyyoo taratii jimijimiyyoo sana ani isa gaafadhu jimijimiyyoo beektaa jimijimiyyoo jalqabe yoo jimijimiyyoo jechuun waan sana waan inni wani okay taphatee kan maal nyaatu maali kana jetta jimijimiyyoo Jim. farda nyaata Jim. kan saree nyaata Jim. kan allaattii nyaata Jim. kan harree nyaata Jim. amma sangaan koo baarii dhufee lama baroodutti yoo dubbatte kan hunda nyaatta kanaafuu balbisiisa in kolfe saree si nyaadhu harree si nyaadhu in kolfe ati garuu sa kolfisiisa anatu rifate in kolfe kanaafuu qopheessee jira jechuudha dhufee iyyeera baroodira waan ta'eef amma kolfuu danda'a ijoollummaa namatti ta'u na yaadachiistanis baay'een taphadhe ulfaadhu galatamu guyyaa gaarii ulfaadhu galatamu guyyaa gaarii siifillee yeroo gaarii haa ta'u. Dole sattaa nutti nufna yeroo gaarii ulfaadhaa galatoomaa yeroo gaarii guyyaa gaarii. Daawwattoota keenya daawwitii keenyaan akka bohaarsan akka bashannantaan abdii guddaa qabna. Egaa amma yeroon keenya goolabamee bakka deebiittiin simbira geenyu irratti kan nuti argamneetiin jirru daawwitii kiyya jalqabaadhaanii Boolee dur qamadii magarsaa amma lophilaat irra marsee gadi bu'e sa'a abbaa qabu du'e jechuudhaani Oromoonni naannoo Gullallee turan quuqam haarii waan haala isaan dabarsaa jirani haala kana walaloodhaan walaleessaa turan. Abbaa qabu maal ta'ee du'e maaltummoo taanani uummanni naannoo sanaa gadda isaanii haala kanaan ibsatanii jedhee gaafadheetiin ture. Egaa hedduun isaanii akkasiin argaatiin turtan yaalaniiru garuu namni hedduun akka quba hin qabaanne kan natti maatiin turani haa ta'u egaa Oromoonni naannoo Gullallee jiraataa turani egaa lafa amma eerpoortii ta'ee xiyyaarri irra gulufaatiin jiru kana dur caffee isaa keessaa fardatu imimsaa urfa isaa keessaa immoo kormatu bokkisaatiin ture jechuudha. Saawwan asii achi fiiganii marga sana nyaatanii itti tolee gabbatanii aannan gahaa kennaa kan turan jechuudha. Egaa Oromoonni naannoo sana turanis loowwan isaanii horsiifachaa fardeen isaaniitiin bakka garaa isaanii bakka yaadan ga'aa kan isaan jiruuf jireenya isaanii kan gaggeessifataa turan jechuudha. Egaa waraana Minilik isaan irratti lafa naannoo sanaa qabachuuf waraana Minilik irratti banii irratti allama kan isaan waraana kana injifachuudhaan kan isaan ofirraa deebisan jechuudha. Qe'ee keenya hin kenninu jechuudhaan tokkummaadhaan ba'anii kan isaan naannoo isaanii kabachiifatanii jiruuf jireenya isaaniitti fufaa turan jechuudha. Duraan egaa eeboof gaachanaan kan ture kan lolaatiin turan. Waraanni gamasii dhufes waraanni isaan asii immoo qe'ee isaanii kabachiisuuf uummanni Gullallee tokkummaan ba'ee kan waraanaatiin ture. Gaachana isaanii qabatanii eeboo isaanii qabataniidha kan isaan waraanaa turan jechuudha. Waraana kana keessattis ammoo tokkummaa isaaniidhaan egaa loltoota Minilik allama kan isaan injifatanii waan qaban booji'anii kan isaan gaggeessan jechuudha. Allama al sadaffaa garuu Minilik ammas dachee sana saamuu fedhii qaburraan kan ka'e waraanota isaa faranjiidhaallee injifatee akkasumas ammoo meeshaa waraanaa istaandaardi ta'ee fidatee kan inni waraana sadaffaa itti bane jechuudha. Uummanni naannoo sana ammoo akkuma lola tokkoffaaf lammaffaa dura mo'atee deebise sana waan qabu waan qe'ee qabuun gaachana isaan eeboo isaan farda isaan qophaa'ee eegaa ture jechuudha. Akka carraa ammoo akka hin danda'amne meeshaa waraanaa ciccimaadhaan kan biyya alaadhaan waan itti dhufee fi uummanni naannoo sanaa hin booji'ame jechuudha. Oromoon naannoo sanaa guyyaa tokkotti Oromoo hedduutu akka hookaatti kan hamame jechuudha. Akkasumas lubbuu hedduutu itti darbe jechuudha.
yeroo sana kan hafan ammoo loowwan isaanii fudhatanii akka achi ba'an qe'ee isaanii gadhiisanii akka achi ba'an itti dirqamame jechuudha. Yeroo sanatti gaa yeroo dirreen xiyyaarri amma irra gulufu sun yeroo hojjetamutti loowwan sa'aawwan naannoo sanaa waan nyaatan dhaban margi biqilu dhabee dhibee margi dhagaarratti hin biqilu margi biqilee dur kaleessa horiin nyaattu sun hin dhibee sababa kanaatti ammoo loowwan sa'aawwan naannoo sanaa waan nyaatan dhaburraan kan ka'e sa'aawwan hedduun horiin hedduun kan harca'an jechuudha. Waraana kanarratti uummanni Oromoo hedduu naannoo Gullallee turan kan harca'an akkasumas ammoo loowwan isaanii hedduutu jalaa harca'e jechuudha. Kanarraan kan ka'uun hariif xiiqii qaban irraa ka'anii Boolee dirqama diimaa garsaa amma roophilaati irra marsee gadi bu'ee sawa abbaa qabu du'e jechuudhaani. Hariif buqama isaanii kana kan ibsatan jechuudha. Egaa naannoo sanatti akka godaanaan taasifamanii naannoo sana gadhiisanii akka ba'an qe'ee isaanii ganamaa dhiisanii akka ba'an taasifame jedha seenaa kana keessatti kan nuti hubannu jechuudha. Lammata irratti ammoo egaa qubee chaalenjii ture. Qubee chaalenjii keenya har'aadhaani hiriyummaa akka nu barreessan gaafannee ture jecha salphaa guyyaatti fayyadamnu. Hiriyummaa kana akka nu barreessan gaafannee hedduun isaanii yaalaa turanii kan deebisanis kan hin deebisnes jira. Egaa hiriyummaani akka amma isin iskiriin irratti argaa jirtan kanattidha kan inni qubeeffamu jechuudha. Gaafii kiyya sadaffaadhaani Liibaan ilmaan maccaati. Macca ammoo ilmaan sadii qaba. Ammayya walisoo fi kuttaayedha. Walisoo ammoo ilmaan afur qaba. Ilmaan afran walisoo qabu immoo eenyu jedhee gaafadheetiin hin ture. Egaa naan deebine akka carraa deebiin kuni. Egaa ilmaan walisoo afran kunis ammoo Abbuu, Walee, Koonnoo fi Leemmanii jechuudha. Walisoo balbala afuri kan inni qabu jechuudha. Balballi kuni afran ammoo kibba lixaan haga sadan sooddootti jechuudha. Kaabaan ammoo Bachoo gosa Tuulamaatiin Bachoo ta'e gosa Tuulamaatiin jechuudha. Kaabaatiin ammoo ammayyaa fi saba Guraageedhaan jechuudha kan isheen daangeffamtu. Akkasumas immoo karaa lixaatiin ammayyaa fi kuttaayedhaan jechuudha. Kanaaf walisoo immoo Finfinnee irraa kiiloomeetira 114 irratti kan isheen argamtu jechuudha. Ilmaan walisoo afranis isaan kanadha jechuudha. Gaafii kiyya afraffaadhaani Saglan Booranaa yeroo jedhamu hin dhageenya yeroo hedduu jechuudha. Saglan Booranaa kun maali? Eenyu isaanii maali jedhee gaafadheen ture. Egaa hedduun akka quban qabne kanatti maatiin turani. Egaa Saglan Booranaa kuni abbaan heeraa jira, abbaan seeraa jira, abbaa alangaa, abbaa sa'aa, abbaa gadaa, abbaa muudaa, abbaa duulaa, abbaa tikaa, abbaa dubbii yookaan abbaa yaa'iti jechuudha. Isaan kuni Saglan Booranaa jedhamuudhaan kan isaan beekamanii jechuudha. Akkasumas immoo akka dabalataatti tapha yeroo ijoollummaa keessumaa waqtii gannaa irratti taphatanii hedduu isaanii gaafachaa ture. Egaa ganna yeroo ta'u mucuca taphatu jira, dhoqqeen taphatu jira. Yeroo ijoollummaa egaa tapha ijoollummaa hedduu namatti tolan yeroo gannaa taphataman jiru. Meegaa isinis amma akka yaadaatti duuba deebitanii tapha yeroo ijoollummaa sana wal gaafataa akka bohaartanii isiniif dhiisa. Daawwitiin keenya har'aa gaafilee kan kanneen kana fakkaataniin dabalamee kan gama keessaniin gahaa turre kan har'aaf qabanne asumarratti golamne torbaniif isin beellamannee kan gargar baannu ta'aa torbeen kan nagaa isiniif haa ta'u Barnaabaas Hambisaa gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin na waliin ture qopheessee gama keessaniin gahuudhaan Andaaraartuu Nagaashii haga torbeen kan nagaa isiniif haa ta'u nagaatti.